Kota malkade na malkararae. Kota malkade na malkararae. Waaqayyo shije. Uummanni Oromoo aadaa duudhaa ganamaa isaatiin nama wal dhabee araarsuu yeroo rakkoo wal bira dhaabbachuu fi wal utubuun achii dhuftee dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe qaba. Yeroo gaddaa fi gammachuutti ammoo wal biraa hin dhabamu. Kana malees aadaa guddifachaa fi sabaaf sablammiilee ofitti haammachaa waggoota hedduuf kan jiraatee fi kan jiraachaa jirudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii simboo keenya har'aatiin gara godina Buunnoo Beddellee aanaa deeggaatti isin imalsiisuudhaan sirni gumaa baasuu maal fakkaata isin daawwachiisuuf jenna nu waliin tura. Kota malkade na malkararae. Kota malkade na malkararae. Waaqayyo shije damartande na malkararae. Kota malkade na malkararae. Kota malkade na malkararae. Kota malkade na malkararae. Wang abdinu kenna kota malkade na malkararae. Kota malkade na malkararae. Waaqayyo shije da kota malkade na malkararae. Kota malkade na malkararae. Araria wa gararie, Araria wa gararie. araria wa gararie, Ararab devna mararie. araria wa gararie, Gumarar sino mararie. araria wa gararie, Waka wake fanno mararie. araria wa gararie, Araria wa gararie. araria wa gararie. Ya Waaqayyo hama hamtuun giddura baasi. Ya Waaqayyo si kadhanna. Ya Waaqayyo nu kadhataadha. Ya Waaqayyo ati kadhatamaadha. Ya Waaqayyo gumaa araarsine inni asitti malkaa irratti wal geenye. Malkaan kun gumaa darbe yaa Waaqayyo akka inni fudhatee darbu yaa Waaqayyo kan sichiitti yaa Waaqayyo akka inni nu baraaru yaa Waaqayyo kan darbeef yaa Waaqayyo akka ati nurraa dhowwituuf iddoo kanatti wal geenye Waaqa uumamaa tokkicha maqaa dhibba Waaqa garaa gurraachaa limmoo garaa taliilaa Waaqa ciicoo gurraattii Waaqa salgan baarreedduu Waaqa gadaa shananii Waaqa torbee Waaqayyo Waaqa hardii diriirsite Waaqa samii fidde Waaqa baguu fiddu Waaqaati fiddu situ fixa yaa Waaqayyo si haa galatu yaa Waaqayyo galgalli ganamatti si kadhannaa yaa Waaqayyo nu kadhataadha ati kadhatamaadha yaa Waaqa si haa galatu. Kota malkade na malkararae. Kota malkade na malkararae. Waaqayyo shije damartande na malkararae. Akkati dhufte nageenya dhufu nageenyi kan lafaa kan Waaqaa kan ardii kan samii akkati dhufte nageenya dhufu nageenya dhufe kan hin dhufee fi araaraaf hin dhufe gumaa araarsuuf hin dhufe kottu'ee dhufe akkati dhufte nageenya dhufu tumee seera naqee barruudha hin garagalu garagalchoo hin nama quuqeen hin barbada kanan tume tumaa Waaqaatti tumaa kootiif tuulamni na raggaasisan jedhe jedha ka qambaa naa gootu ka dhufe haa dhufe ishee dhufe araarsu'e nyada madi ararati nyada ba gada nyada we ya Waaqa yarara ke nu busi ya Waaqayyo ti wana kana nu tinde bisi ya Waaqayyo bagu ballesi ya Waaqayyo Maddi yaa kun maddi burki kun margi Ya Waaqayyo. fudhatee darbu bagu kana ya Waaqayyo nu tinde bisi jenna ya Waaqayyo allama gani kan keeti ya Waaqayyo Araara nu buusi yaa Waaqa warra wajjin nyaati warra wajjin dhugu warra wajjin bulu nu taasisi nu qarqaari yaa Waaqa. ya Waaqayyo nu gargaari Yaa Waaqa. inya ragada mal inya nyada ragada inya afani budda mal Nu qarqaari yaa Waaqa. Ya Waaqayyo nu gargaari ya Waaqayyo ishii jedhi hamaa gidduudhaa balleessi quuqee gidduudhaa balleessi kan hamaa nutti yaadu barbadeessi kan akkanaa nutti hin deebisin baguu kana nutti hin deebisin yaa Waaqayyo Yaa Waaqa. Tu nu maari yaa Waaqa hundaa nu dhiisi yaa Waaqa nu maari yaa Waaqa. dhugaa bagada dhugaa Akka madda kana akka burqaa kana yaa Waaqa kan yaa darbu yaa Waaqa kan sichiitii fi danuu dhaabadhu warra wajjin oolu warra wajjin bulu warra wajjin jiraatu warra wajjin dhugu warra wajjin nyaatu nu taasisi yaa Waaqa. Bagada ila eebbisa akkana. Waaqayyo sina eebbisa. hin daballagaa tumaan seeraa kan Waaqaa afurii arfan mucha saayyaatiin hin daballa bagada kottu'e akkati dhufte nageenya dhufe kan baguun kanaan duraa barbadaa'e lamuu nutti hin deebi'e Hin deebiin. Waaqayyo hin beeka malkaan kun fudhatee darba hin jedha
Kanaafiyyuu tuulamni naa mirkaneessan jedhe. Kanaan dura baguutu ture namatu wal miidhe miidhaan kun lammata akka hin deemneef tumaa hin goone. Waaqni ishii nuu jedhe. Waaqni nu gargaara. Kanatu hojjenne dhugaa nuu godhe. Wanti nu hojjenne kun akka nu milkaa'u Waaqa nu gargaara. Lammata namichi kunis akka inni baguun hojjenne guyyaa isaas tumne kan tumne kan ammoo naqee barruudha tumee seera kan naqe barruudha kan tume seera hin garagalu hin jigu kan garagashu dhabai kanaaf tuulamni naa mirkaneessan jedhe. Nyaata malkaadee na malkaaraaraaye. Waaqayyo shiidee daamartaan deemna malkaaraaraaye. Majammaraa isaanii nu majammaraa jechaa dhufne suni sirna gumaatiif annaa gara malkaatti deemnee haraarsinuu dhaqnu haraarsuudhaaf annaa deemnu sana jechuudha. Amma yoo akkanattis hin jennee deemne nama daboo wayitiif deemne fakkaanna waan ta'eef haraariyaa Waaqa kan nu deemnuuf sirna gumaa haraarsuudhaaf deemna yaa haraariyaa Waaqa jedhaatiyyuu gara malkaatti deemna jechuudha. Taateen har'a ta'e kun isin akka tasaatti dhuftaniitiyyuu har'a argitan malee aanaa deeggaa keessatti waan baratamaadha jechaadha. Taateen har'a isin argitan kun araara gumaa jedhama. Gumaa garagaraatu jira kan araarfamu jechaadha. Namni gaafa walitti bu'u gumaa hin araarfama. Horiin namarraan gaafa miidhaa geessitu bishaan nama yoo nyaate bakakkaa yoo namatti bu'e fi kan biroo jiru sirni araara gumaa kan geggeeffamu jechaadha. Narra argitan kun immoo Abbabaa Didhaa namicha jedhamuu fi Daawud Hasan nama jedhamutiyyuu saba Oromootiif sablammii keessaa walitti bu'anii ajjechaatu gidduu isaaniitti uumame jechaadha. Namni addunyaa kanarra gaafa jiraatu ittuun beekees waan hin barbaanneen hojjeta. Waan hin jaallanne waan itti hin tolleen hojjeta jechaadha. Kanaaf waan hin barbaanne waan hin yaadne waan hojjeteef namni kun na araarsaa araaramuun barbaada gumaa na araarsaa jedheetiyyuu gara abbootii gadaa deeme gara jaarsolii biyyaa deeme jaarsoliin biyyaaf abbootiin gadaa waliin ta'anii gara maatii Abbabaa Didhaa deemuudhaan namni harkisaa bade mucaa keessan Abbabaa namni ajjeese gumaa na araarsaa jedhee isin kadhachaa waan jiruuf araaramaa jedhanii itti deddeebi'anii erga gaafatanii araara gaafatanii amansiisanii booddeeyyuu gara araaraatti dhufame jechaadha. Malkaadeem na malkaaraaraaye. Waaqayyo shiidee daamartaan deemna malkaaraaraaye. Taatee ta'ee akka irra buusaatti kan miidhame Abbabaa Didhaa Firrisaa jedhama. Kan miidhe immoo egaa dingata isa ta'u baguurmaanii kan miidhe Daawud Hasan aanaa deeggaa keessa gandaa magaalaa deeggaa duwwaa tokko ture. Abbaa ijoolleeti inni miidhe kunis inni miidhame kunis lammaniyyuu abbaa ijoolleeti. የሆነ ተፈጠረ በ2010 እንደ ድንገት ድሮ በጨለማ ነው ተወረሞ ጋርና ታማራ ጋር የተበዳደርን የምንበላው ታቴን ኩኒ ከራወተ በረኩማ ለማፊ ኩዳን ቱረ ዱሩማ ካስኔ ናኖ ከነቲ ኦሮሞ ፊ አማሪ ወሊኛኔ ወሊን ዱግኔ ወልከበጃ ወሊን ጅራቻ ቱር ሀቶ መሌ በረኩማ ለማፍ ኩዳን ዋኑማ ሰልጳ ወልደብዴ ተው ይመሌ tokkoቱ uumame anis yeroo sanatti miira aaree keessa seenee lubbuun nama tokko iyyuu ana harkatti badeera. Ani hanga yoomittiin ijoollee isaa fi maatii isaa wajjin ija hamaan wal ilaalaa jiraanna kan jedhuun yaaduu jalqabe. Kana booda maanguddootaa fi abbootii gadaa araaraaf ergadhe. Jarris sirna gadaatiin dhimmi keenya akka xumuramuuf dhamaatii hedduu keessa darbanii nuuf xumuran. አባ ገዳዎችም ተላይተታይ ብለው ይሄን ሁኔታ ፈጽመውልኛል። ታቴን ታይ በረኩማ ለማፊ kudhanii abbaa warraa koo Abbabee Didhaa kan jedhamu harka Daawudii ibsaatti kan miidhamee jennaani ani immoo sababa ijoollee dhiiraa shan harkatti dhiisee du'ee fi araarri naaf haa ta'u ijoolleen kun boriitu gadoo baahachuu dandeessi jedhee abbaa gadaatti mannaan abbaan gadaa immoo araara nuu buusanii isa kanaaf iddoo kaatti argamne araarri buunsaa gaariidha waaqessi immoo araara jaalataa iddoo kaatti argamne abbaan gadoos immoo araara nuu buusanii. በጣም አመሰግናለሁ። ልጆቻችንም አሁን ወደፊት ይጋባሉ፣ አብረን እንኖራለን።
አብረን እንበላለን፣ አብረን እንሰራለን። Ijoolleen keenya kana booda walitti adeemuu, wal fuudhuu ni danda'u. Waliin nyaachuu, waliin dhuguu, gadda gammachuu waliin qooddachuunis akkasuma ta'ee kana booda akka maatiitti wal ilaaluun keenya itti fufa. Walitti dhufeenyi keenyas daran ni dabala. Kunis gabaa bakka tokko ni dhaabbanna. Bittaa fi gurgurtaas waliin ni raawwanna. Ijoolleen keenya waggaa 5 ija hamaan wal ilaaluun baay'ee hammaataa ture. Gara fuula duraatti garuu waliin jireenyi keenya kana caalaayyuu baay'ee gaarii ta'a jedheen yaada. በስተዛሬ 5 ዓመትም ተራርቀው የኖሩት ደግሞ ያስጠላል እንጂ አይመሰገንም። ወደፊት ግን ያምራል። ወጣ መልካዴምና መልካራራዬ ወጣ መልካዴምና መልካራራዬ ወካዮ ሺጄ ዳመርታንዴምና መልካራራዬ ወጣ መልካዴምና Ijoollee kootiini yommuu jarri karaa deemanus yeroo jarri gabaa dhaqanus wanta namni isin itti hin fudhatinaa ijoollee koo abbaan keessanii harka namaatti miidhame isinis immoo boriitu harka namaatti miidhamtanii baddu waan ta'eef gadoo ba'uu yaadinaati araarri nuuf bu'u waaqayyo araara jaallata waan ta'eef dubbii sagalee waaqayyo irraa dhaabadhaati guddadhaa ijoollee koo gorsaa ture yeroo hundumayyuu. Isa kanaaf ijoolleen koos gadoo baafachuun barbaadan dubbii waaqayyo irraa dhaabatanii araarri yoo bu'e boriitu nuus hin guddanna jedhanii in araaramna jedhanii jarris yaadii godhanii naa wajjiniin dhufanii kun iddoo araaraa kanatti argamanii. 2010 keessa turan wallolu taateen kunis ta'ee akkuma isaa ta'e akka biyyoolessaatti yookaan immoo akkuma Oromiyaa keessatti jeequmsa adda addaa dhalatee ijoolleen kun immoo sirbuma fakkeessaniituma sirbaaf deemanu. Egaa namni kun immoo akkuma isaa ta'e nan saamame kaleessumtii nan saamame har'asoo nan saamamaa isa jedhuuni tarii waan kana ofirratti jechuudhaaf bara 2010 kana mucaan kun Abbabaa Didhaa kan jedhamu kun akkaataa isaa ta'e balaa kanaan harka obbo Daawudii Asanii du'uunsaa yookaan immoo boqotuunsaa hin beekama. Kan nu jilbeenfannee malkaa irratti tumaatumnu kan nu jilbeenfannee fi waaqa uumaa keenya waaqa uumamaatiif isa sodaadhaaf akka inni immoo waan nu tumnu kana ishiinu jedhee galmaan nu ga'ee jarri kun lamman akka jarri lammee taatee kana taasisanii waliin ajjeefne yookaan immoo Daawud Ibsaa kunis akkisa harki isaan hammaanne maatiin sunis immoo baguu akkanaatiin akka lubbuun jaraa hin baaneef iyyuu waaqa waaqeffachuuf waaqa keenya kadhachuudhaaf jilba kana jilbeenfannee seera malkaa irratti tumne kottu dhufeedhaan akka kanatti geggeessina jechuudha. Araaraaf deemnaa maraariyee araariyaa waan garaariyee gumaaraarsinoo maraariyee araariyaa waan garaariyee waaqa waaqa Wanu garaadhaan qabneedha. yoo garaadhaan qabneedha Garaadhaan nu qabuudha. Kanaafuu malkaan fudhatee abaduudha. Laga buusi gaa waliin qabaatu. Araaraaf deemnaa maraariyee gumaaraarsinoo maraariyee. Oolattii qalanii dhiiga sarkaa dhiqatanii garaa see keessa immoo harka lamman sun kaa'ame akka kanatti akka lammeen taaneef iyyuu akka garaa walii ta'anuuf iyyuu hoolaan gurraattiin qalamte jechuudha. Si'a furandaanu nyaannu sana naa kottu dhufee sirnuma gadaa Oromootti hir'uun hin jiru. Sirnuma gadaa Oromoo keessatti duudhaa keenya keessatti duudhaa Oromoo keessatti hir'uun hin jiru. Alaa afur seera tumna kottee dhufee jennee seera tumna nyaataa haara galfataa ittiin ariifatamu hojii waaqaa haara galfataa nyaataatiyyuu alaa afur jilbeenfannee alaa afur immoo nyaannee seera waaqaa sana tumna jechuudha. Akkasiin araarri bu'a. Adabbiin karaa waaqaa jedhe namni kana darbee seera kanaa tumame darbee garaa keeyatee gadoon ba'a jedhe ofuma isaatii du'a. Ofuma isaatii gufata hin milkaa'u ajjeesuu dhaqee du'a jechuudha. Kanaaf iyyuu jilbeenfannee tumna. Kanaaf hoolaan gurraattiin qalamte harka garaasee keessa kaa'anii garaa waliin keeyyannu jedhanii kanaaf. Aadaan kun aadaa uummata aanaa deeggaa uummata godina Bunnoo Biddillee kan Oromiyaa kan biyyatti. Aadaa uummata aanaa deeggaa uummata godina Bunnoo Biddillee kan Oromiyaa kan biyyatti kan Afrikaa duwwaa utuu hin taane akka addunyaatti waan ta'uu qabudha. Sababiin isaa waan itti fufuu qabu. Sababni isaa immoo inni namni addunyaa kanarra jiraatu dogoggoruun isaan oolu. Gaafa dogoggoru immoo namni dogoggoru kun erga turee booddee erga waan sana raawwatee booddee ofitti gaabbuun isaan oolu. Bara isaa guutuu ofitti gaabbaa jiraachuurraa araarri kun dhala namaa addunyaa kanarra jiraatu hunda waan waaqniif namni jaallatu waan ta'eef
waan babal'achuu qabudha jechaadha. Sirni gadaa paakdii waan hundumaati. Wanti hundumti achi keessa jira. Hawaasummaan keessa jira. Diinagdeen, siyaasni, amantaan wanti hundumti achi keessa jira. Sirna gadaa keessatti wantoota raawwatamu keessaa araarri isa tokkodha jechaadha. Kanaaf dhaloonni dhufu dagatamaati kan inni jiru. Godinuma keenya keessaa yoo fudhattee bakka hunda akka kanatti duudhaa isaa ganamaa eeggatee hin argamaa yoo jedhame gaaffii keessa nama galcha. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Sirna kabajamaaf sirna eebbifamaa kana addunyaatti beeksisuun uummanni Oromoo bakka hundaa jiru itti fayyadamuun isaa barbaachisaadha. Keessattiyyuu marga kana biratti birrii wayiitiyyuu birrii jalama wayiitiyyuu jara kana dadhabbii jaraati gatii jarri jilbeenfatanii jiraniitiyyuu birrii lamaa fi marga kana irreeffatu irreessa jedhaman immoo buna wajjin jechuudha. Garaa keenya irraa fudhannee araaramneerra waan ta'eef sichi immoo dubbiilee badii keessa deebi'uu hin dandeenyu. Isa kanaaf araarri keenya isa waaqa biraa ta'e waan ta'eef garaa keenya guutuutti araaramneerra nuyi. Hundumayyuu raawwannee araara waaqaa raawwannee araara gumaa tumannee seera keenya finnee jara keenya alanaa wal dhungachiisuudhaaf wal haammachiisuudhaaf kan darbe baguusa darbe hundumayyuu afootu iddii walii jedhanii amma wal dhungatanii walii wajjin jiraatanii akka jarri mana walii dhaqanii walii wajjin nyaatanu taasisaa jirra. Amma garuma walitti deemuu walumatti naa kottaa walumatti kottaa. Meerre Budaayiduun Daawud Hasan kottaa jaarsi wallungadhaa afootu rabbiidhaa waaqaa afootuedhaa baguudhaa afootuedhaa garaadhaa waliin keeyyatinaa kottaa obbolaan kottaa garaa waliin keeyyatinaa afootu kottu afootu waliidhaa afootu walii jedhaa Kotti gurbattiin. jedha amma duubaatti kunoo Kottasi. Daawudiin Lamma walitti. Daawudee zigaa qaraa. lijuu gaa kunoo warra saamuu kunoo warra saa Rabbi walitti sinaaraa. hamaan gidduu dhaabatu baga araaramtan baga waaqayyo sin araarse. Arsinee amma mana obbo Daawud Hasanitti argamaa irraa. Kanaafiyyuu maaddiin dhiyaatee maaddii kana afootu walii jedhanii garaa tokko ta'anii waa walii wajjin jiraachuudhaaf waadaa walii galaniif maaddii irratti argamaa jiru. Maaddii kana walumaa wajjin nyaataa jiru. Nyaataa jara keenyaa maaddii kana. Isa booddee immoo haati gadaa kun haati siiqqee immoo damma afaan kaa'anii soogidda afaan kaa'anii akka dammaa kana akka soogiddaa kana tokko ta'a afaan keessa walitti mi'aawu arrabni keessa walitti mi'aawu afurri keessa walitti urgaa'u jedhanii isaan immoo dhaabataa jiru nyaachisuudhaaf. Egaa itti deemaa jiru. Kanaafuu haati gadaa kun gara sanatti gara maaddiitti deemanii dhaqanii damma afaan kaa'uudhaaf qophiirra jiru. Beenaadha gadaa afaan kaa'aa hunda kanayyuu afaan keessan arrabni keessan damma ta'uudha. Arrabni keessan damma ta'u. Arrabni keessan damma ta'u. Arrabni keessan soogidda ta'u. Amma rabbi gidduu dhaaballeessu. Arrabni keessan damma ta'u. Arrabni keessan soogidda ta'u. Walitti mi'aawu. Gufuun gidduu jirtu agufuftu. Danda'a walitti qabu. Ulfinni waaqayyo sin gidduu adeemteebiyu. Araarri waaqayyo sin gidduu adeemteebiyu. Walitti mi'aawu. Damma kanaan akka damma kanaa walitti mi'aawu. Akka soogidda kanaa walitti mi'aawu. Akka aannan kanaa urgaa Gatta lammaffaa sin gammachuu malee moo'icha lamuu sin gammachuu malee. amma kan nu argamnu mana obbo Banaan dinqataa Daawud Hasanitti argamaa irraa kanaafiyyuu nyaachisnee obaasaa jirra. Nyaataa Badaan jirra dinqataa dhugaadha. oolaa. Anis Du'a abbaa dinqataa gadaa oolaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii simboo keenya har'aarraa waa hedduu akka hubattan waa baay'ees immoo akka irraa argattan abdii qabna. Qophicha waliin lalisee tasfaa'een tureetii ani gama koon xumure nagaatti. Araaraaf deemnaa maraariyee. Gumaa araarsina oo maraariyee. Waaqa waaqeffannaa oo maraariyee.